Shamaa jirtu hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii har'ammoo facaalee aadaa kan aadaa Arsii kan miila dabree irraa hojjenne jechuudha. Kutaa sadaffaa isaa qabadhee isinii dhufee jira. Hordofaa yuutuubii kiyya saskiraayibii, laayikii, sheerii naa godhaa obboleewwan kiyya. Walumaan yaa hojjennume. Inni kun akkuma argitan kana kaleessa irraa hojjenne irraa xumuruudha jechuudha. Kan adda duree fuuldura isiniin jedhe isinitti meera kaleessa isinitti argisiise irraa muka xumuraa jechuudha. Haala kanaan hojjenne jechuudha. Kaleessa asirratti dhaabne isumarraa jalqabna. Haala kanaan jechuudha. Roonni maatii keenya hin taanes yuutuubii kiyya maatii kiyya ta'a. Warri maatii kiyya taatan immoo sheerii godhaa ta'u obboleewwan teessan kan akka bira hin geenye bira haa ga'u. Hojii keenyatti jalqabna jechuudha.
Jangan ditambah bifa kanaan hojjetame jechuudha. Akka aadaa asitti bifa kanaan hojjetama. Haala kanaan kan addatti xumurre jechuudha. Ini kun egaa hidhatan jechuudha. Cinaarra oola jechuudha. Cinaarra kaawwa fuuldura kanaan qaba. Kan aadaatti immoo cinaarra qaba jechuudha. Cinaarra haala kana akkuma argitan kana jechuudha. Amma kan harka yookiin hirree keenya irratti hidhannoo hojjenna jechuudha. Haaluma bifa callee addaa hojjenne haaluma saayinaan hirree keenya irratti hojjetan. Fakkeenyaaf inni sun irra callee lamaan isa kanaa kan immoo calluma lamaan hojjenna jechuudha. Akka guddanne. Calleen isaa waan gurguddaa ta'eef haala kanaan jechuudha. Gara lachuu afur fayyadamne lama waan ta'eef amma afurii miti sadaffaa jala seensisnaa kana.
Kalama kanarratti fufaa jechuudha. Kanarratti fufaa.